Nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Har'a immoo karaa sagantaa abdii dhugaatiin dubbii waaqa qabannee isin fuulduratti dhiyaanneerra. Sagantaa abdii dhugaa kana yuutuubii keenya chaanaalota jedhan hunda sabskraayibii akka gootan ergaa darbu hunda nama biraan akka geessan akka sheerii gootan jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin yaadachiisuun barbaada. Waaqayyoon isin eebbisu. Har'a dubbiin irratti dubbachuudhaaf deemu wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 haga 30 isa jirudha. Dubbiseen gara dubbii dubbadhuutti deebi'a. Akkas jedha. Yesuus itti fufee isin warri dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo koottaa boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fudhatii baadhaa anarraayis bara anoo garraamidha kanan gadi of deebiseesi boqonnaa lubbuu keessanii argattu. Waanjoon koo naman dhibu ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedheen jedha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo jireenya kiristaanaa jireenya namaa keessatti bakka guddaa qaba saba Waaqayyoo. Kanaaf akkuma dubbii kanarraa argitan wanni mata dureen irratti dubbachuudhaaf deemu Yesuus boqonnaa kenna kan jedhudha. Boqonnaa Maatiyos lakkoofsa namarratti dubbadhe kana hunda isaa otoo hin dubbatiin dura boqonnaan 11 kuni walumaa gala waa'ee maalii akka dubbatu haayilaayitii tokko isinii kennuun barbaada. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo tajaajila isaa warra Yihuudootaa kanatti karaa adda addaatiin barumsa inni barsiise yeroo Yohaannis Cuuphaan mana hidhaa ture haala yeroo san ture. Gooftaan keenya akkamitti akka uummata keessa deemaa barsiisaa ture, bara tajaajila isaa maal akka godhaa ture, magaalotatti akkamitti akka dubbate, jaroonni kun iji isaanii sammuun isaanii akkamitti akka duudaa ta'e, akkamitti rakkina keessa akka turani, gooftaan keenya eessaa akka dhufe waan baay'ee dubbata. Lakkoofsa 30 qaba. Lakkoofsa 30 hunda dubbachuu hin danda'u. Lakkoofsa 3 kanan giddu galeessa godhadhee dubbadha. Garuu walumaa gala boqonnaa kana gaafa ilaallu bakka lamatti baafnee dubbachuu dandeenya. Boqonnaa 11 kuni akkaataa lamaan dubbachuu dandeenya. Diskoorsiin kuni waa'ee boqonnaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmoo namaatti kan dubbate. Boqonnaan 11 kun akkuma nama jedhe bakka lamatti gaafa baafnu inni jalqabaa waa'ee Yohaannis Cuuphaa sabni naannoo san ture uummanni Israa'el kun haala yeroo saniitiin rijeekti gochuu isaanii, fudhachuu dhiisuu isaanii, fuudhanii mana hidhaatti darbuu isaanii, rakkina baay'ee keessa dabarsuu isaanii argina. Lakkoofsa 2 haga lakkoofsa 19 waa'ee Yohaannis Cuuphaatii wal qabatee ergaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate fakkeenya foorraanarii Kiristoos akkamitti akka ta'e waa'ee kanaa kan dubbatudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis Cuuphaan akkamitti Yesuusitti akka ergaa ergee uummatatti karaa Yohaannis Cuuphaa kanaan gooftaan keenya maal akka dubbate asirraa argitu. Lakkoofsa 20 haga 30 immoo magaalota naannoo san jiran gooftaan akkamitti akka isaanitti firdii kenne, akkamitti akka isaanitti dubbate magaalota kan akka Beetasiidaa, kan akka Koraazii, magaalota naannoo san jiran maal akka fakkaatan dubbii waaqaa dhaga'uudhaaf magaala yeroo jennu namoota achi keessa jiran jechuudha. Magaalota miti namatti dubbate malee gaaratti, manatti yookaan lagatti dubbatee miti gooftaan keenya. Kanaaf dubbii waaqaa kuni magaalota san keessa sabni jiru kuni sammuun isaanii akkamitti akka duude, dhaga'uu akkamitti akka hin barbaanne waan isaanitti dubbate. Lakkoofsi 28 haga 30 kana gaafa laaltan yeroo yaada kana xumuru gooftaan keenya yeroo yaada kana konkuluud godhu egaa yaada kana hunda dhaga'uu diddani karaa Yohaannis Cuuphaa isinii dhufe magaalota naannoo kana jirtan hundumaa isin dhufee isin barsiiseera. Mootummaa waaqaa maal akka ta'e, eessaa akka hin dhufe, jireenyi maal akka ta'e. Baay'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos kana keessatti barumsa gurguddaa inni barsiise baay'eedha. Fakkeenya boqonnaa 5-7 gaafa laaltan barumsa walitti aanaa barsiisedha. Keessattuu Maatiyos keessatti of eeggannaa guddaadhaan akkaawuntii Maatiyos keessatti barumsa gooftaan keenya barsiise. Maatiyos of eeggannaa guddaadhaan akkamitti akka rikoordi godhe argitu. Barumsa isaa keessattuu barumsa isaa diiteelii isaa warroota kaan biratti hagana diiteelii an deemen argitanii barumsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos rikoordi godhusaa. Kanaaf magaalotan kanatti akkaataa inni itti dubbate gaafa argitan yeroo yaada isaa xumuru yeroo yaada kana akka isaan hubatan barbaadu akkuma amma asirraa dubbamne isi warri dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo koottaa boqonnaa isiniifan kenna. Argitanii
ol baanii gadi baanii jireenyi isaanii rakkina baay'ee keessa seera adda addaa eeguudhaan ol ba'uu gadi ba'uudhaan haala adda addaa keessa gaafamanii dhamaatiin itti baay'atu. Cinqiin gaafa isaan itti baay'atu. Ilmoo namaa keessatti jireenyi dhiphinaa gaafa baay'atu isaan keessatti argaa ture gooftaan keenya isaan barsiisaa ture. Kanaaf boqannaan isinii kennaa gara koo koottaa jedheen. Boqannaa isiniif kennaa boqannaa lubbuu argattu gara koo koottaa. Kan dhamaa turtan kan dadhabdan jedhaan gooftaan keenya yeroo dubbatu. Lakkoofsa 29 irratti waanjoon koo fudhatii baadhaa anarraayis baradhaa ani garraamidha gad of deebisees boqannaa lubbuu keessanii argattu. Egaa akkuma dura isiniin jedhe ilmoo namaatii fi boqannaan lubbuu rest gochuun waan tokkorraa of oolchuun dhamaurraa ooluun dubbii guddaadha jireenya namaa ilmoo namaa keessatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga waan kana hubate erga waan kana isaan irraa argee booda isaanitti deebisee dubbachuu isaa argitu. Inni waaqa waa hundayyuu waan nama keessa jiru hubata. Kanaaf gooftaan keenya jaroota kana barumsa inni barsiisu kana fayyina inni isaaniif fidu kana ilma waaqayyoo ta'ee dhufuusaa fayyina ta'uusaa jireenya ta'uusaa cubbuu ilmoo namaarra jiru karaa isaatiin duwwaa dhiifama argachuun waaqa wajjin araramuun karaa isaatiin duwwaa ta'uusaa akka hubatan barbaadeera. Garuu jaroonni kun magaala kana keessa warra jiran hundumtuu yaada kana jibbanii yaada kana hunduma reject godhanii dukkana keessa akka jiran dhamaatii guddaa keessa akka jiran lubbuu isaanii boqannaa akka dhabde argee isaanitti dubbachaa akka ture argitu lakkoofsa gara dhumaa jiran sadeen kanarraa. Egaa yaada kana akkaataatti hubannu arguudhaaf lakkoofsa sadeen kana akkaataa lama addaan baafnee ilaaluu dandeenya saba waaqayyo. Tokkoffaa wanna bu'aan qabne yookaan immoo wanna negatiiv ta'e jechoota kanarraa argitu lakkoofsa 28 kana negatiiv waan ta'e. Negatiiv jechuun wanna bu'aan qabne dhama'uutu jira dadhabuutu jira ba'aa ulfaataa baachuu jira kun negatiividha. Maaliif negatiivii ta'a dhama'uun jireenya ilmoo namaa keessatti baay'ee waan peenii guddaa qabudha. Dadhabuu waan tokko baatanii dadhabuunis peenii yookaan dhukkubbii guddaadha jireenya namaa keessatti. Waan ulfaatu baachuunis akkasumatti ba'aa ulfaataa baachuun ilmoo namaatiif qolmata namaa kan cabsu sammuu namaa kan cabsu jireenya namaa kan jal'isu bara namaa kan dukkaneessu abdii namaa kan dukkaneessu namoonni fayyaadhaaf gaarummaadhaan akka hin jiraanne hoppii guddaan abdii guddaan akka hin jiraanne kan godhudha. Yaan akkasii kun negatiividha jecha gooftaan keenya isaanitti dubbatu. Kanatu sun keessa jira dadhabuutu sun keessa jira dhama'uutu sun keessa jira ba'aa ulfaataa baattanii dadhabuutu sun keessa jira isin keessattan argaa kanan isin barsiisaa jira jedhee erga negatiivi kanatti dubbate booda positive isaa gaafa laaltan immoo kan immoo bu'a qabeessa isaa gaafa laaltan boqannaa lubbuu argachuu barachuu ba'aa salphaa baachuu lakkoofsa 30 irratti argitu. Waanjoon koo salphaadha jedhee isaanitti dubbatu argitu. Kun egaa waan gaarii ta'uu isaa immoo argitu. Kanaaf waan lamaan kana argitu gara tokkoon waan negatiivii ta'e gara tokkoon waan pozitiivii fi jireenya ta'e gooftaan keenya isaanitti dubbachuu isaanii argitu. Kanaaf gooftaan keenya lubbuu keessan nan boqachiisa boqannaa argattu koottaa gara koo yeroo jedhu jaroota kanaan boqannaa foonii waa baatanii dadhabuu dafquu gaaratti ol kaachuu waan akkasii miti. Boqannaa lubbuu boqannaa sammuu boqannaa jireenyaa boqannaa tasgabbii dhabuu jireenya isaanii keessatti waan argeef kana argattu koottaa isaanii jechaa jira. Jireenya namaa keessatti gaafa laaltan warra kanallee haa ta'u jechuu jireenyuma amma jiru keessatti gaafa laaltan akkaataa sadiin jireenya namaa kun tasgabbii dhabuusaa giriivii qabaachuunsaa argitu. Tokkoffaan sammuun namaa jeeqamuu argitu yaada kanarra. Sammuun namaa maaltu gaariidha maaltu sirrii miti kam godhuun qaba jedhee sammuun namaa dhiphachuusaa dhama'uusaa argitu. Gooftaan keenya kana dubbachaa jira. Itti aansee onneen namaa rakkachuusaa argitu. Grief deep down onnee namaa keessa dhiphina jiru kana argitu. Gooftaan keenya waa'ee kanaa jara kanatti dubbachaa jira. Inni sadaffaan lubbuun namaa cinqamuusaa arga. Lubbuun namaa restless ta'uusaa tasgabbii dhabuusaa gammachuu dhabuusaa cinqama lubbuu ilmoo namaa argee dubbachaa jira. Waan sadeen kana argitu sadarkaa sadeen kanaan kan addaan bahe. Gooftaan keenya immoo xaansee rest yookaan immoo
boqannaan sinii kenna koottaa yeroo jedhu immoo akkaataa sadi'iin yookaan immoo akkaataa isaan boqannaa ittiin argatan kana isaanitti dubbachuu isaanii argitu. Gooftaan keenya waaqarraa dhiifama cubbuu argattu jedha. Ilmoo namaatiif waaqatti gaafa deebitu dhiifama cubbuu arganna. Akkuma gooftaan keenya dubbate namni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin deebu tokko boqannaa argachuudhaaf cubbuu bara keessa darbe. Cubbuu jireenya bara isaa keessa jiraate. Cubbuu gara Addaamiin dhufe. Whatever cubbuu jireenya namaa keessa jiru hundumayyuu Waaqayyo maal godha? Dhiifama kennaafi. Inni tokko kana gaafa deebi'anii gara waaqaa dhufan kan argatan. Inni lammataa waaqa wajjin araaramu. Waaqa wajjin diina turre jedha dubbii waaqa. Namni diina ture kuni waaqatti gaafa deebu maal argata? Firummaa argata. Hin araarama waaqa wajjin. Gaafa waaqatti as deebitan koottaa waamichi kuni invitationin isaa kuni araara waaqayyo wajjin isaaniif kenna. Waaqayyo dhiifama akka argatan isaaniif kenna. Inni sadaffaan cubbuu isaaniirra waan jiru evilii jireenya isaaniirra jiru hunda remove isaanirraa godha. Isaanirraa kaasa. Itti daballee ijoollee waaqayyo akka isaan godhullee kanarraa immoo argina. Ijoollee waaqayyo ta'uudhaaf aangoo qabeessa akka ta'an. Kanaaf wangeelli Yohaannis karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama amanee fayyuu hundumtuu maqaa yookaan aangoo ijoollummaa, aangoo mucummaa waaqa fuulduratti akka qabaachuu danda'u dubbii waaqayyo dubbata. Egaa asirraa gaafa laaltan yaadni kuni jireenya ilmoo namaa bara kana jiru illee haa ta'u bara san jiru. Meebii gara fuulduraatti illee aga gooftaan keenya deebi'ee dhufutti jiru yoo argitan dubbii guddaadha. Ba'aa baatanii dhaba'uun, boqannaa dhabuun, lubbuu ofiitiif, sammuu ofiitiif, onnee ofiitiif halkanii guyyaan ilmoon namaa kan itti dhiphatu, ba'aa baatee kan rakkatu, falli eessaa dhufa kan jedhu, eenyutu waan kana ba'aa kana narraa kaasa kan jedhu, eenyutu cinqii koo kan dhiphina koo narraa fayyisuu danda'a kan jedhu, kun mana yaalatti fiiga, kun namatti fiiga, kun rakkoo isaa namarra tuuluu barbaada, externalize gochuu barbaada, karaa adda addaatiin rakkoo kana hiikuu barbaada ilmoon namaa. Hundumti kun fala arguu fiduu hin dandeenye akkuma asirraa arginu. Gooftaan keenya Maatewos boqonnaa 4:19 irratti otoo yaada kanatti dhufin dura ergamtoota isaa yeroo waamu hin hubanne ture garuu hin waamee jedha asirrattis. Hin waamee boqonnaa 4:19 irratti isin warra qurxummii qabdan otoo hin ta'in nama akka qabdan isinan godha koottaa gara kootti jedhee isaan waamu isaanii argitu asirra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:37 irrattis gaafa ayyaana qabu ture warri Israa'el gaafa ayyaana isaanii kana Yesuus isaan gidduu dhaabatee namni dheebottan koottaa waamicha godhaa jira. Akkuma lakkoofsa 28 Maatewos amma dubbachaa turre waamicha godhe asirrattis waamicha godhu argitu. Koottaa warri dheebottan anarraa dhugaa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugu jechuu miti. Yaada inni dubbatu, tasgabbii inni dubbatu, boqannaa inni dubbatu, aaragalchii inni dubbatu, anarraa dhagaa isaan boqadhaa jechuu isaa argitu asirraa gooftaan keenya yeroo dubbatu. Kanaaf yeroo barumsa walitti aanaa barsiisaa tures boqonnaa 5:3 Maatewos irratti jechuu kooti namoonni hafuura isaaniitiin hiyyeessota ta'anii haa gammadanii mootummaa waaqayyoo kan isaaniiti jedhee dubbate. Kana jechuun yeroo baay'ee namoonni akkaataatti hubatan hafuuran hiyyeessota yeroo jedhu gooftaan keenya negatiiviin yookaan immoo hafuuran homaan beekan jechuu miti. Inda'uu kana caalaa maal jechuu isaati namoonni gad of deebisan, namoonni waaqayyo biratti humble of godhan, nama fuulduratti humble of godhan mootummaa waaqaa kan akka isaaniitiif taatii haa gammadan. Yaadattu gaaratti ol bahee boqonnaa 3 guutuu gooftaan keenya barumsa barsiise keessaa kana yeroo dubbatudha. Kana waamicha karaa adda addaatiin namoota boqonnaa hin qabne kanaaf ba'aan isaanitti ulfaate kanaaf lubbuun isaanii tasgabbii dhabde kanaaf gooftaan keenya waamicha inni godhu asirraa argitu. Namoonni garuu akkaataa kanaan deemuudhaaf yeroo hunda akka rakkatan argitu. Fakkeenya macaafa Roomee boqonnaa 10:3 yoo argitan karaa ofii barbaadaniin warri Israa'el kun deemaa jiraachuu isaanii argitu. Akkuma beektan macaafni Roomee boqonnaa 9 haga lakkoofsa boqonnaa 11tti waa'ee warra Israa'el kana restoration isaanii maal akka fakkaatu gara fuulduraa bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu bakka dubbate keessaa tokkodha. Kanaaf gooftaan keenya maal dubbate asirratti akka dubbii waaqaa jechuu kooti ofii isaaniitiif warroonni kun of qulqulleessuu barbaadu. Garuu yaada waaqatti bitamuu hin barbaadan. Hubannaa waaqaaf, wangeela waaqaaf,
waamicha koottaa boqadhaa jedhu kana fudhachuu hin barbaadani jedha Matsaafa Roomee kana gaafa dubbiftan. Maaliif kana ta'a namoonni ofii boqachiisuu barbaadu. Asuma Maatiyos Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 46 gaafa argitan maal jedhe gooftaan keenya mataa isaa yeroo dubbatu jaroonni kun jaroota baay'ee rakkisaa turanidha. Warra seera beekan turanii, warra barsiisuu danda'an turanii, umuriidha warra jaarsa maanguddoota ta'anillee keessa jiru jedhee yaada. Namoota beekamaa saba fuulduratti fudhatama qabanii gooftaa keenya karaa adda addaatiin chaalenji godhu isaanii argitu yaada kanarra. Maal jedhe boqonnaa 11 lakkoofsa 46 Luqaas kanarratti deebisee Yesuus isaaniin jedhe. Yaa warra barsiisota warra seera beektan isinii wayyoo jedheen ba'aa ulfaataa guddaa namatti feetu ofii keessanii garuu qubaaniyyuu tuquu hin barbaaddan itti bu'uu hin barbaaddan. Maal seera beektu seera baay'ee beektu seera warra Yihuudootaa beektu seera adda addaa raawwattu garuu waan adda addaa namarratti feetu ofii keessanii garuu qubaanuu tuquu hin barbaaddan bira ga'uu hin barbaaddan. Ba'aa guddaa namarratti feetu ba'aa kana garuu baachuu hin barbaaddan jedhee namoota kanatti dubbachuu isaanii argitu. As deemnee jireenya keenya gaafa laallu saba Waaqayyoo bara kana ibn nama Kiristoos hin fayyine gaafa taanu ba'aa baay'ee jireenya keenya irratti argina. Waldaa keessa jiraachuu dandeenya, jireenya fellowship kiristaanaa keessa jiraachuu dandeenya. Ba'aa adda addaa baateeti addunyaan kun namoonni akka deeman kan godhaa jirtu. Ba'aan kun ba'aa nama dhamaasudha. Ba'aa ulfaataadha. Ba'aa boqannaa ilmoo namaatiif hin kenninedha. Tasgabbii hin kenninedha. Kiristaanonni irra karaa adda addaatiin waan of hin baannellee namarra gochuu barbaada. Namarra kaa'uu barbaada. Bakka isaanii of goonee namoonni ba'aa nutti kenninu kana, barumsa nutti dubbannu kana, yaada nu isaaniif qoonnu kana baachuu danda'u jennee yaadnu. Maaliif ba'aan kun ba'aa ulfaataadha. Ba'aa namni baatee deemuu danda'u miti ba'aan jireenyaa. Ba'aarraa gara ba'aatti namni deemaa kan jiru addunyaa kana keessatti saba Waaqayyo. Kanaaf koottaa yeroo jedhee waamu gooftaan keenya ba'aa keessanirra kaa'a. Lubbuu keessanii boqannaa argattu, jireenya keessanii boqannaa argattu gaafa jedhee dubbatu jireenyi ilmoo namaa akkaataa boqannaa ittiin argatu instruct gochuusaa, invite gochuusaa argitu yaada kanarra. Warri Israa'el kuni egaa seenaan isaa baay'ee bal'aadha. Seenaan warra Israa'el kun waan isaan raawwachaa turan ammallee waan isaan raawwatan. Fakkeenyaaf seera bayisaa keessatti boqonnaa 16 lakkoofsa 23 irratti nyaata keessan qopheeffadhaa waa hunda bilcheessaa jedhee Waaqayyoon akka isaanitti dubbachaa jiru argitu. Garuu warri Israa'el kuni seera eeguu jaalatu yeroo hunda. Seera eeguu jaalatu. Still haga ammaa rakkoon jiru tokko kana. Seera eeganii seeraan fayyuu warra barbaadanidha. Seera eeganii seeraan fayyuun hin danda'amu. Namoonni seera eeganii fayyuu waan baattee deemtudha. Kanaaf koottaa anatu boqannaa isinii kenna. Anatu ba'aa kana isinirraa kaasa. Sammuu keessaniif, onnee keessaniif, lubbuu keessanii boqannaa narraa argattu jedhee gooftaan keenyaan dubbachaa jiru. Har'a saba Waaqayyoo wanni nutti ulfaatu jira. Waan baay'eetu jira. Wanna nutti ulfaatu kana gooftaan baannee akka sarara goonu barbaada. Ba'aa kana baannee akka dhamaanu fedhii Waaqayyoo miti, yaada Waaqayyoo miti. Keessattuu namni Waaqayyoon fayyi, namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beeke ba'aa baatee ba'aadhaan akka dhama'u, akka dadhabu yaada Waaqayyoo miti saba Waaqayyoo. Akka boqatu barbaada sabni Waaqayyoo. Waaqarratti akka boqatu barbaada. Kanaaf anarratti boqadhaa. Anaan gammadaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela keessatti yeroo adda addaan dubbate. Afaan isaanirraa kan dhageenyu kun isa Waaqa ta'ee jiru, isa nama qulqulluu ta'ee jiru gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa koottaa ba'aa keessanirra kaa'a. Ba'aa koo baadhaa, waanjoo koo fuudhaa deema, waanjoon koo salphaadha anaaf jedhaati. Maaliif gooftaan keenya kana wal bira qabee gaafa dubbatu ba'aan addunyaa kanaa, ba'aan jireenya ilmoo namaa ulfaataadha. Kana hin dandeessanii, dhamaatiidhaan biran geessanii. Koottaa waanjoo koo baadhaa, waanjoon koo salphaadha. Maaliif waanjoo Waaqaa gaafa baanu ijoollee Waaqaa gaafa ta'an ayyaana Waaqayyooti waan hojjennu hundumtuu hin danda'ama jedhee Waaqayyoon yaada isaa keessatti instruct gochuu waan barbaadudha. Kanaaf namoonni har'a garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyina hin arganne baay'inaan ba'aan isaanitti ulfaata. Horiin argatu, saksasii adda addaa argatu garuu ba'aa biraa qabu. Ba'aa sammuu qabu, cinqama onnee qabu, cinqama lubbuu qabu,
boqannaa malee jiraatu because ba'aa qabu. Halkan hirriba malee bulu. Fayyaan isaanii hin jeeqama, barri isaanii hin jeeqama, genereeshiniin isaanii hin jeeqama, biyyi isaanii hin jeeqama. Ba'aa qabdu biyyi tokko mataansaa waaqa fuulduratti dhiyeessite. Communitiin tokko ba'aa inni qabu saba waaqa fuulduratti dhiyeesse dhiifama gaafatee yaadattoota Yoonaas ergamee ture. Sabni sun akka deebi'ee gara waaqaa dhufu. Akka waaqayyotti dhiifama gaafatu. Akka seenaa macaafa qulqulluu kanaa beektu seera. Garuu sabni tokko waaqa fuulduratti gaafa dhufee dhiifama gaafatu. Gaafa waaqa fuulduratti gadi of deebisu. Waaqayyoon isaaf maal kenna? Boqannaa kenna. Cimina kenna. Aara galfii kenna. Boqannaan kun immoo boqannaa cimaadha. Boqannaa namatti darbuu danda'a. Boqannaa namaaf ta'uu danda'udha. Addunyaan kun boqannaan kennitu. Addunyaan kun aara galfii hin qabdu. Addunyaan kun yeroo hunda dhamaatii kennuu barbaaddi. Kanaaf har'a kiristaanonni waan tokko namarraa dhageenyaa nama biraarraa dhaga'uu barbaadna. Waaqayyoon mee asinatti dubbachuu isaa konfarminaa godhaa. Waaqayyoon asinatti dubbachuu isaa konfarminaa godhaa. Yookaan immoo dhugaa naa ba'a. Mee waaqayyoon waa'ee koo maal jedha? Namatti bilbilu. Namatti haasa'u. Karaa adda addaatiin namarraa dhaga'uu barbaadu. Because ba'aa guddaatu jireenya isaanii keessa. Aara galfii dhabuutu dhama'uu guddaatu jireenya kiristaanaa keessa jira. Garuu namoota irraas argachuu hin dandeenyu saba waaqayyoo. Dubbii waaqaa maal jedhadha? Gooftaan keenya afaan isaatiin maal dubbate? Koottaa gara koo. Gara koo koottaa jechuun maal jechuudha? Yaadan ani isinitti dubbadhee isiniif kaa'e kana wangeela koo, dubbii koo, gorsa koo, karoora koo, yaada koo kanarratti irkadhaa, isarratti boqadhaa jechuu isaati. Dubbii waaqa irratti hin boqanne taana wanni irratti boqannuu dandeenyu hin jiru. Namni nu boqachiisu hin jiru. Barri nu boqachiisu hin jiru. Fiixa bayii saksasii nu boqachiisuu danda'u hin jiru. Whatever waan jireenya namaa keessa jiru hundumtuu boqannaa namaa kennuu danda'u hin jiru saba waaqayyo. Kanaafi gooftaan keenya boqadhaa ba'aa keessan anarra kaa'a. Anarraa immoo boqannaa lubbuu argattu. Waanjoo keessan anarra kaa'a. Waanjoo koo baadhaa inni salphaadha. Anuu gadafan deebisee anuu garraamidha. Ila garraamummaan gaduuf deebisuun waanjoo waaqayyo gooftaa keenya baannu kana salphaa ta'uu isaa nutti saba waaqayyo. Amma jireenyi keenya yeroo baay'ee oppositii kanaati, faallaa kanaati. Isatu jireenya keenya akka ba'aa nutti baay'atu godha. Isatu jireenyi keenya dhamaatii guddaa akka qabaatu godha. Isatu jireenya keenya yeroo hunda yeroo hirribaa kaanu ganama maaltu jireenya koo keessatti raawwatamaadha jennee sodaadhaan, cinqamuudhaan, yaaddoodhaan jireenya keenya guyyaa tokkoon kan jalqabu. Garuu fiixa bayiisa waaqayyoon jireenya keenya keessa kaa'ee jira. Jireenyi keenya ulafa kanarra miti. Ani ijoollee koo isin godheera. Jireenya bara baraa isin kenneera. Gammadaa, bahaaf galli keessan gammachuudhaan, aara galfiidhaan, boqannaadhaan, tasgabbiidhaan. Waaqayyo irratti hirkanna. Wanni irratti hirkanu tokko iyyuu hin jiru lafa kanarra. Wanni irratti hirkatamu jira addunyaa kanarratti. Biyyatti hirkatamu jira. Saksasiin yookaan fiixa bayiisa guddaa namaa kennee namni ittiin dubbatu jiraachuu danda'a. Ilmoon namaa lafa kanarratti waan baay'ee hojjetteerti beekamaadha. Garuu wanni kun hundumta aara galfii fidee beekaa? Sodaa namarraa cabsee beekaa? Saayinsiin addunyaa kanarratti jiru hundumtuu balaa mataa isaa baatee kan deemu. Gaarummaa baay'ee qaba. Jireenya ilmoo namaa karaa adda addaatiin simplify godhaa deemaa jira. Kuni waan gaariidha. Waan gaariif itti fayyadamnaan garuu balaa isaa immoo balaa dhufuu danda'e immoo qaba. Fakkeenyaaf warroonni teekinooloojii addunyaa kanarratti uuman hundumti isaanii rakkoodhuma teekinooloojiidhuma yookaan immoo waanuma ofii discover godhan kanaan waanuma ofii isaaniitii waan kana hojjetaniin jireenya isaanii irratti miidhaan ga'e. Sodaa xiyyaaraan deemuun sodaa, makiinaan deemuun sodaa, maaliin deemuun sodaa, jireenya ilmoo namaa barri kun dhufu sodaa, barri sun darbu sodaa, dhaamanyita guddaa, cinqama guddaa. Kun hundumtuu jireenya ilmoo namaa keessatti erga ilmoon namaa bara addaan cubbuudhaan waaqa fuulduraa dhabamsamte booda karaa kiristoosiin haga ristoor taatutti fayyinni gara kiristoosiin namni ilmoo waaqa ta'ee gara kanatti deebuutti ba'aan kun ilmoo namaatirra jira. Aara galfii dhabuun kun waanjoo seexanaa baachuun kun waanjoo addunyaa kanaa baachuun ilmoo namaa jireenya ilmoo namaatirra jira saba waaqayyo. Kanaaf yeroo kana laaltan yeroo hundayyuu jireenyi namaa dhiphinaa fi rakkina adda addaa keessa jiraachuu argina.